السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلينتي يا دنيا تنا رجرتان هندي كيسانو ربي بك جرتان اتسنا وجتشا أو بلينتي يا ورول من ما دمي كيسا جرتان أنا اللي أقوم تسا مجيون بوستي كبوتي جرتار جيبا إجرانا ياتي هندي كينا نمني واد الدنيا ركوب بيجنا ما خلا كيسا هنا نمني هنجرا جدله هي يادو hundi keenyaa jireenya biyya hambaa kana daddannee jirra garuu rabbiin isin haa eegu obboleeyyan tiyya of eegaa isiniin jecha mi'attiin tuni akkuma argu jirtan maadamiin tumtee ija balleessitee jirtan natti fakkaata akka itti argutti jirtanitti rabbiin ija siisii haa afuu gabanaa ija siisii haa eegu rabbiin subhaanahu wa ta'aala namni biyya namaa keessatti akkuma argu jirtan tokko kan nyaata hin qabne jira, tokko kan iddoo hin qabne jira, tokko eraftii hin qabne jira, teessumti hin jirtu dhaabata malee akkuma itti dabarsinitu akkana biyya namaa kana keessa baay'ee waa hedduu dabarsinaa jirra inshaallah rabbiin wanna jabaatti hundaayyuu nu haa laafisuu isiniin jedha. Yoo isinii danda'ame jedhee of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Yoo isinii danda'ame akka isinii danda'ameeti tokkoffaa lammoo wantaan isinii dhaamu hin sodaatinaa nama ija laafu hin jaalattu rabban. Ija laafinaa ija gadi hin qabatinaa waan isiniin jedhan waan isin ajajan hojjechuu malee gizee waa manfaa ijoolleen bararraaqanii fiigan jiranii sodaatanii fiigan jiranii waan akkasii sanarraa of qusadhaa. Hin sodaatinaa taragaaggaati kabajaadhaan dalagaa isaanii dalagaa malee yaannii fi dalagaan isaaniitu iyyuu dhibeedha. Tokkoffaan lammaffaa ammoo ulee isaanii ammoo tumamuuni follaalummaadha. Kanaaf yoo gizee jalqaba biyya namaa kana keessa dhufan jarjaruun jira arabni afaan waan hin beekneef si arrabsuu dandeetti waa hedduu siin jechuu dandeessaati isa wanti gadi gootu hin jirtu mataa qaqqabattee daladdaa jechaadha. Garuu erga afaan barattee gizee isaan karaa malee sitti dhufan seerri biyya kamiituyyuu kalafatti du'aa namaan jedhu hin jiru ofirraa deebisuu yoo isiin taane ammoo bakka fuudhanii na deebisaa jechuu malee wannummaan namni biyyatti nama ajjeese namni namaa ajjeese biyyaa bahe hin jiru biyya ofiitti illee yoo galan numa jiraatan jechaadha. Kanaaf dalagaan hambaatu isin dadhabsiiftee dalagaan hambaatu mataa keenya gannu cabsitee dhibee nutti taatee jirti. Lammaffaa ammoo deebinee ulee isaanii akkanatti danda'uun ammoo isa dhumaa wallaahi nafsee kan keetitti faraduu ta'a. Kanaaf seeraan kabajaadhaan yoo isaan akkasittuu kabajaa sanuu hin barbaadanii haa ta'u garuu jiraa miti yeroo nama mana namaa keessa jiranii namni mana haadhaa fi keessa jiru haadha fi keessa jiru hin jiru. Wallaahi sodaattanii amma ijoolleen takka yoo moobaayilii haasaa haaratan